كيسني ميلما السنة فتني لفنا كمان واقع يسمى مال سيف قولي ما لقى بروت. أدسي سامدنا واقع يلفنا توان بدنا مولي ليس والقبتين الإبامي منكينيس جزيلا من أجي وما نانسسني لفنا تراجي واقع يونا كرتن فيه واقع يونا كرتي فردا. ساعات المفروض أن يتعلم أنه فاضي يصير كنت مانتو بوشنا كرتي فردا. Ani daisaa wal qabatee baay'ee dhibamee mana yaalaa gizee lama dhaqee humaanaan siksinee as dhufee raajii waaqayyoo naa kadhatanii lafa kanatti fayyee waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi gooftaa sirriitti. Ishee da'umsa akka deessaniin da'umsaa wal qabatee akka dhukkubni isin qabatee yookaas immoo dhibamtanii turtan yookaas ta'ettuu isa kanaaf yaalii maal gootanii yaalii irratti maaltu isiniif ta'ee isarraa kan darbe immoo iddoo kanatti dhuftanii erga isiniif kadhatamee maaltu isiniif ta'e amma irratti nagaan keessan maalirra akka jiru sabni kun akka hubatuuf. Nagaan koo erga lafa kana dhufee fayyaan qabaa erga gaafa lafa kana dhufeeti dhibamee hin ciisne manni yaalaa garuu bakka lama naqee birri amma kana hin jedhamne hin baase umaanaan siksine as garuu naaf siqee erga mana kana dhufee naaf kadhatame galanni waaqayyoof haa ta'u. Mi waaqayyoon galateeffadhaaf isa akkasitti nama furu isa yaaliin dadhabee isa hubeessi dadhabee harka waaqayyo isa hiikuuf. Ishee dhugaa baati caalu qabadhaa dhaabbadhaa. Maqaan koo Eliyaas Dhaabaan jedhama. Lafa kanatti baruma kana keessa ji'a lammaffaa keessa dhugaa baatiidhaafan nufi as ji'a darbee jechuudha. Gaafan nufu dhugaa ba'ee ka'ee iddoo kootti deebi'ee kennaadhaaf gara kana gaafan nufu raajiin natti dubbatani. Fuuldura keetti qilleensa bara kanaa wal qabatee wanti si eeggatu jira. Hin dhufu garuu hin darbu akkuma dhufanitti darbu umaan taatu wanti tokko sirraan ga'u naan jedhanii sagalee natti dubbatan. Sana booda atiyyuu mee adarban jedhe naan jedhanii adarbanin jedhee utuman taa'u ergaa kana fudhee galee maaltu ta'an irratti waan jedhu wayii bakka raajiin kun yoo akkanatti dubbatame raanfadheen ture. Sana booda ji'a shanaffaa gaafa 25 waan akkasiidha. Biyya raana dawwalanii waanuma qilleensa bara kanaa beektu jedhee namana natti dawwalan gaafa natti dawwalan nanna jalqaba gaafa na'u aha kaliisa waaqayyo dursee utuu wanti kun ta'in argeera waan ta'eef uumaa tokkoyyuu hin ta'un jedhee maatiin hin dhufiinii jedhanii iddoon ani kanan jiraadhu Finfinneedha gara biyyaatti akkas hin deemin bakka handuuta minaamin naan jedhan lakki waaqayyo dursee argeera waan ta'eef ani hindu ofumaa waa tokko irraa famiinaa siniyyuun jedheeni waaqayyo balaanaaf qophaa'e wanta hunduma sana olte kanaaf waaqayyoon naa galateeffadha. Waaqayyo lafa kanatti gaafa dhugaa baatiidhaaf dhugaa baatii booddee akkuma haalli amma jiru ulfaatee jiru siinis immoo asitti dhufa garuu sirra darbaa inni siin jedhanii akkuma dubbate waaqayyo balaasiif qophaa'ee haala si mudachuuf ka'e sirra dabarsee maatiin kees atis nagaadhaan jiraatte jechuudha. Bakka akkuma dhufetti darbee akkuma isaan dubbatanitti hin darba jedhanii hin dhufe gaafa dhufu yaa ulfaateema dhufe waaqayyo dursee waan argeef hin cabsee hin darbee anis maatiin kosumaan taane nagaatti jirra kanaaf naa galateeffadha. Meeshaa akka dubbata gochuu danda'u iyyuuf galateeffachuuf oomishuudhaan harka isa walitti buusaa gooftichaan galateeffadhaa Yesuus. Ishee dhugaa baatii caalu qabadhaa dhaabbadhaa isin gargaara gooftaa. Ishee galanni waaqayyoof haa ta'u. Maqaan koo Askaalata Akkala jedhama. Kanan dhufe immoo asuman waaqeffadhaa jechuudha. Kanin immoo dhugaa ba'u waaqayyo naa godhe keessaa dura waa'ee hantuutaan dhugaa ba'uu barbaada. Hantuuta na rakkisa ture baay'ee rakkadha. Wanti hin qabu hunduun nyaatama. Asii fuudheen zayitii fi bishaan fuudhee galee mana keessa facaasee egaa gaaf sana hantuunni hin badde waaqayyoon naa galateeffadha. Itti fufeetanii waa'ee haadha kootiiti kanan dhugaa ba'u. Haadha kootu dhibeenshi garmalee ta'ee hospitaala galteeyyu. Gaafa hospitaala galtuu ICU keessa galtee namni ICU beektanii. ICU keessa galtee achumaanii hin jiraattu jedhamee namni waa'ee diriyyuu qabu qopheeffatee waa baay'ee irra ga'aniiru. Waaqayyo garuu asuma zayitii fi bishaan fudhadhee galee zayitii bishaan sana isa funyaan inni itti kennanitti zimme'ee kennaafiyyuun ture addishiirras nan naqa.
isumaan naa fayyite guyyaa 3 qofa ICU keessa turtee naa baate. Kanas Waaqayyoon naa galateeffadha. Ammas immoo dhugaa baatiin koo sadaffaan ishuma waa'ee haadha kootiti. Achuma ammoo fayyiteetti jedhanii fudhadhee galee gaafa galteetuma bakka follaaltee afaan ishii gargar badee nyaachuu hin dadhabdee arrabaanis nutti dubbachuu hin dadhabdee asuma dhufeetaan immoo haadha kootiin naa kadhadhaan jedheeni zayitii kadhataa natti kennanii moo'ichaan galinaan jedhanii galeetan zayitii kadhataa sana arraba ishii irrattis naqee fuula ishiis diddibee dubbattee amma immoo nyaachuus hin dandeessi naa fayyiteetti Waaqayyoon sirriitti naa galateeffadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa manni yaala dadhabee isa yaalii adda addaa ture haa ta'u ICU jechuun kallattii garaagaraatiin waan afuuratti baafachuu hin dandeenye keessa haala ulfaataa keessa kan galan as dhufanii zayitii kana irratti kadhachiifatanii erga deemanii booddee zayitii kadhataa bishaan kadhataa kanarraan humni Waaqayyo darbee isaan gargaaree achi haala ulfaataa keessa inni isaaniif dhimma isaanii haadha isaanii du'uu geesse namoonni hundiyyuu wallaan hundi waan iddiriidhaaf ta'u qopheeffateera hin duutu malee hin jiraattu jedhame garuu Waaqayyo garuu jireenyatti deebise isa nama jiraachisu Waaqayyoof galata dhiyeessa. Ammas immoo waan ittaan sun dhugaa baatii biraatti qabdu maal ture? Tokko jira. Obboleetti koo tokkotu hin amanne ishiin ortodoksiidha. Baarilleen garmalee ishii fixee ture. Zayitiidhuma haadha kooti fuudhee galee kanan itti diddibe malee hooma wanti itti diddibame hin jiru qorichaan fudhanne burree taatee turte innata lama karaa kanaan gurraacha karaa kanaan bira turteeyyuu amma fayyaa ishiiti saayinasii irraas hin fayyitee zayitiidhum sanaanii Waaqayyoon sirriitti naa galateeffadha. Ishee dhugaatii baatiin biraa isin qabdan maal taanotsuudhaan? Dhugaa baatiin tokko immoo waa'ee hojiitiyyuu balbala hojii sitti baneera naan jedhanii naa kadhataniyyuu hojii argadheeraa naa galateeffadha isas. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u kallattii hundatti nama gargaaruu danda'u Yesuus Kiristoosiif ammallee harkeessaa walitti buusaa Waaqayyoon galateeffadhaafi. Maqaa Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Dhugaa baatii isheen dubbatti keessaa waan tokkotu na ajaa'ibaa innis isheen amanne garuu amantee fi lafa kana zayitii dibataa si fuutee baateen ofii isheeti itti dibdee hin gargaarte dhukkubni sun irraa harca'ee saayineesiin ishee gadhiisee bilisa baatee isa amantii sanyii illoo hune Yesuus Kiristoos ammallee galanni malaaf. Dhugaa baatii caalu qabadha dhabadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu.